jirra jirtu akkam nagaha sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Saamsak irraatiin hordoftoota keenya baga nagahaan dhuftan sinin jedhe video gabaabduu tana keessatti ammoo waan dhiheenya kana addunyaan guutuun irraa haasahaa jirturraa hin informationin argadde irraa isiniif himuu barbaada jechuudha. Innis maal yoo jettan application face app jedhamu kan amma suuraa namoota jijjiiru yookaan suuraa ijoollummaa isaanii kan dargaggummaa itti galchanii achi booda waggaa 30-40 booda suuraan kan kana jedhee as namatti baasa jechuudha. Eegaa application kun dhibbatti shakkii malee soba tilmaamanii baasa jechuudha. Systemni application kun fayyadamu artificial intelligence waan jedhamu fayyadama waan ta'eef tilmaamanii jechuudha saniif galee. Kanaaf ammoo namoota bebbeekamoo tokko kan isaan yeroo dargaggummaadha suuraa ka'an application kana keessa galchanii ilaalanii jiran suuraa amma nuti akka jaarsummaa amma nuti keessa jiru kana wal fakkaataa jedhanii ilaalanii jiranii hedduu isaadha soba godheeti baase jechuudha. Garuu nuti amma hojii application kanaa dhiifne kaampaaniin yookaan namoonni application kana ijaaran yookaan uuman maal nu irraa barbaadan kan jedhu ilaallu. Application kun ifaan ifatti yoo ati application kana fayyadamte data kan kee ni fudhanna yaada jiru qaba siniif galee yookaan data yoo jennu fakkeenya suuraa nuti application kana keessa galchinu fudhachuu danda'anii akkasuma username password lakkoofsa keenya fudhachuu danda'an jechuudha. Dabalata ammoo mobaayiluma keenya kana control gochuu danda'an keessa seenanii akka fedhanitti waan barbaadan fudhachuu danda'an jechuudha siniif galee. Kun egaa namni application kana fayyadamu waan nuti dhiheessine kana irratti walii galuu qaba jaanii ifaan ifatti kaahanii jiru jechuudha siniif galee. Amma namoonni hedduun osoo hin beekin waan kana download godhanii kan itti fayyadamaa jiranii namoonni inni kun ammoo arganii beekaniituma fakkeenya mobaayila yeroo hedduu hin fayyadamne mobaayila akkaawuntii adda addaa irratti hin fayyadamne irratti jechuudha kan download godhanii fayyadamanii jiru. Namoonni inni kun ammoo mobaayiluma dhaabbataan yeroo hundatti fayyadaman akkaawuntii adda addaa achirraa qaban irratti application kana download godhanii kan itti fayyadamaa jiran ni jiru. Garuu kuni dogongora. Kanaaf irraa of eeguu qabna jechuudha. Namoonni kana dura download godhanii itti fayyadamtan inni darbe waan namoonni akka keessanii ta'an wajjin taatu jechuudha. Namoonni ammoo download hin godhin akka application kana download hin goone isiniif himna jechuudha. Sababni application kun download hin godhamneef kaampaaniin application kana ijaare waliigalteen isaan kahan kan mirga keenya dhiibu waan ta'eef yookaan waan isaan barbaadan mobaayila keenya keessaa fudhatanii gara serverii isaaniitti ergatu waan ta'eef waan kana yoo download gochuu maanne gaariidha. Egaan hordoftoota keenya walumaa galatti kana fakkaata akka waa irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Egaa waan hordoftaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal geenyutti nagahaan nuuf tura.